السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا جالتمتوني خردفتوني برسيسا ورما الحمد لله هن نغكوت نغين كي هن جال الله هن كبجارا بك جرت مرس نغو دعوتتن كي فيديو وراكن كيسات ابلكيشني اجايب ابلكيشني فائدة قد اسنف قبول سن برسيس فائدة نابي كناس يچودا ابلكيشني بالبلا كيسن راقبدن كيسا يچودا ابلكيشني بربادن ابلكيشني HT keessa qabdan tokko tokkoon qollofuu dandeessan jechuudha. Isin galee akka namni biroodaa isin malee eeyyama keessan malee irra galee HT keessan isin jalaa hin argine jechuudha. Isin galee fakkeenyaaf kanneen akka galarii, kanneen akka feesbuukii, miseenjera, waatsappii appilikeeshinii barbaadan jechuudha. Appilikeeshinii bilbila keessan keessaa qabdan jechuudha. Tokko tokkoon kan qollofuu barbaadan jechuudha. Qollofuu dandeessan jechuudha. Kanneen agartee akka mana lakkoofsa bilbilaadha. Yaani nam tokkollee agartee yoo bilbila keessan illee fuudhee mana lakkoofsa bilbilaa keessa galee akka lakkoofsa garagaraadha isin jalaa hin fudhanne yookiin isin jalaa hin hanne jechuudha. Isin galee kana keessa jechuudha kan HT keessa qabdan kan barbaadan tokko tokkoon jechuudha akka dhuunfaa isaatti qollofachuu dandeessa jechuudha. Yoo barbaadan basmaa quba keessaniitiin, yoo barbaadan paatarniidhaan, yoo barbaadan ammoo koodiin illee qollofachuu dandeessa jechuudha. Appilikeeshiniin kun faayidaa guddaadha isiniif qaba jechuudha. Viidiyoo kana laayikii gochuun dagatinaa jechuudha. Laayikiin keessan hedduu tokko nu jajjabeessa jechuudha. Nu illee barumsa bareedaa waan isin fayyadu yeroo hunda akka nu isiniif maxxansu nu godha jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana laayikii, sheerii gochuun dagatinaa jechuudha. Egaa amma gabamaan haala itti fayyadamaa appii kanatti isin dabarsa. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawwataa ta'an baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabskraayibii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kiliikii godhaadha achi booda ool kajettoon irra kayyadhaadha. Viidiyoo keenya namni baay'ee dargee kan irraa fayyadamu laayik godhaadha. Barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan afaana turaan hordofaan sinin jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa liinkii aappii kanaadhaa bakka irraa gadi buufattan yookiin bakka irraa daawunloodii godhattan diskiripshin boksii viidiyoo ilaalaa jirtan kana jalaan isiniif kaa'e jechuudha. Diskiripshin boksii jechuun warroota BNF barreeffama irratti yookiin qasii kanarratti yoo kilik gootan liinkii arma jalaan argattu jechuudha. Liinkii arma jalaa argatan kanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Hayyee daawwattootaan kiyyaa yeroo liinkii irratti kilik gootan haala kanaan asitti isin fida asirra suuta gadi ni deemtu jechuudha. Suutumaan gadi deemtu. Aappiin kun aappii ajaa'ibaati. Asilatti as tuqaa daawunloodii godhadhaa kan jiru yookiin daawunloodii kan jiru irratti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Achi booda haala kanaan alaatul pilaastorii keessan fida jechuudha. Aappiin kun aappii bareedaadha. Asilatti jechuudha akkuma argaa jirtan jechuudha. Aappii kana nama miliyoona 10 olitti daawunloodii godhatee itti fayyadamaa jira jechuudha. Aappii hedduu tokko jaalatamaa ta'edha. Faayidaa hedduudha qaba jechuudha. Ni buufatta jechuudha. Amma gad nu bu'aa jira. Okay, amma gad nu bu'ee jira jechuudha. Yeroo gad isiniif bu'ee oopinatti kilik ni gootanii. Hayyee daawwattootaan kiyyaa achi booda haala kanaan filannoo lama isiniif kaa'aa yoo barbaadan kireetii koodiidhaan kireet godhachuu dandeessan yookiin koodii itti godhachuu dandeessanii yoo barbaadan ammoo paatarniidhaan godhachuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf nama paatarnii filadhu kan jalaa kanaan filadha. Kan barbaadan filatan isin jechuudha. Hayyee nama paatarnii itti haammadhu fakkeenyaaf okay tan deebi'ee konfirmii godhuudhaafi okay amma konfirmii godha jira jechuudha. Achi booda haala kanaan imeelii keessa isin gaafata. Imeelii baay'ee qabaatan imeelii baay'ee ni jettanii jechuudha. Imeelii baay'ee qabaatan imeelii baay'ee isinii fida tokko qabaatan tokkuma isinii fida jechuudha. Kanuma qabdan irratti tokko irratti kilik ni gootanii fakkeenyaaf. Hayyee daawwattootaan kiyyaa achi booda haala kanaan isinii fida yeroo haala kanaan isinii fide asirratti waan barbaadan barreessan ni gala. Asirratti waan barbaadan barreessanii as jalatti immoo seefii kilik gootan jechuudha yeroo barreessanii raawwattanii. Achi booda haala kanaan isiniif banama. Go to settings ka jawan klik ni gootanii achi booda eeyyama kennitaniif jechuudha. Inni kana osoo kana haala kanaan eeyyama kennitaniif raayit itti bantanii of duuba deebitu ammallee eeyyama kennitaniif jechuudha. Kana asittidha ammallee of duuba deebina ammallee eeyyama kennaaf haala kanaan kun amma eeyyama kennaaf jira jechuudha. Egaa kun akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha. Akkuma asirratti isin jechuudha appilikeeshinii bilbila keessanirra jiru hunda keessaa jechuudha kan barbaadan qulfii itti godhachuu dandeessan jechuudha. Akka hatta waayifaayi keessanillee qollofachuu dandeessan jechuudha. Isin galee appilikeeshinii kana keessaa kan barbaadan qollofuu dandeessan jechuudha. Haalli itti qolloftanis qulfima haala kanarra keessanii haala kanaan kan barbaadan jechuudha. Ka'ee deemtanii filattanii miseenjera mana footoodha mana suuraalee gargaraadha jechuudha. Kan barbaadan jechuudha. Ka'ee deemtanii kan barbaadan qollofachuu dandeessan jechuudha. Haala kanaan egaa amma qulfii itti gootan jechuudha. Nama fakkeenyaaf miseenjera irra hin galle jennee qulfii nu gaafata jechuudha. Duuba deebi'ee isinitti agarsiisuti.
kunoo messengerii kana kunoo akkuma argaa jirtan qulfii nagaaf ta'eera jechuudha seenuu hin danda'u jechuudha haala kanaan appilikeeshinii barbaadan jechuudha appilikeeshinii bilbila keessanirra jiru kana hunda keessa jechuudha filattanii koodiidhaan qullifachuu dandeessanii jechuudha egaa daawwattoota kiyyaa isinii galee jettanii fi qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa karraadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu danda'aadha akkasumas viidiyoo keenya kana jechuudha laayikii gootanii nu jajjabeessuu danda'aadha barumsa birootti nagalatti deebinutti waan hordoftaniif galatooma